Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ogeessota miidiyaa 36 guyyoota 20 fi takkaaf leenjisaa ture eebbisiiseera. Leenjiin kun akkaataa faayidaa biyyoolessaa ittiin kabachiisuun danda'amu irratti kan fuulleffate yoo ta'u, ogeessonni kunneenis haala qabatamaa addunyaa ammayyaa amma keessa jiru waliin tarkaanfachuun faayidaa fi fayyadamummaa uummata biyyattii odeeffannoo mirkaneessuuf kan gargaarudha. Sirna eebbaa kanarratti ergaa kan dabarsan daayireektara olaanaan tajaajila nageenya odeeffannoo biyyoolessaa fi walitti qabaan boordii abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen miidiyaaleen nageenya waareessuu waliigaltee biyyoolessaa fi ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa kan qaban ta'uu himanii jiru. ሁላችንም ለአንድ ሀገር የምንሰራ hundi keenya biyya tokkoof kan hojjennuu fi dirree adda addaa irratti warra bobbaanedha. Isin immoo ogeessonni miidiyaa meeshaan of harkaa qabdan hedduu guddaa fi murteessaadha. Meeshaa kanaan biyya keessan akka ijaartan faayidaa biyyaalessaa biyyattii beektanii akka beeksiftanii fi kabachiiftan isinittan dhaammadha. Faayidaa biyyaalessaa jechuun wanta paartii tokkoo fi mootummaa tokkoo yookaan murna wahii ilaallatu miti. Faayidaa dhaabbataa fi waaraa uummataa ta'e kana tiksuuf sadarkaa addunyaan amma irra geesse madaaluun of ga'umsaa deemuu qabdu. Waliigalteen biyyaalessaa akka cimuu fi itti gochuuf gaheen miidiyaalee olaanaadha. Kanaafuu biyya ijoolleen keenya mataa ol qabatanii keessa jiraatan dhalootaaf dabarsuuf gahee nurraa eegamu bahachuu qabna. Mootummaan ijaarsa dhaabbilee miidiyaa fi ogeessota irratti xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jiraachuu kan himan Ambaasaadar Reedwaan odeeffannoon kamiyyuu of eeggannoo fi itti gaafatamummaa olaanaan tamsa'u akka qabu hubachiisanii jiru. ከተቋሙ በአንድ በኩል ሬጉሌት ያደርጋል. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa dhaabbilee miidiyaa ni to'ata, ni hordofas, ni barsiisalleedha. Seera jiru cabsinaan ni adabasi. Ogeessonni keenya ijaarsa dhalootaa fi biyyaa keessatti gahee isaanii akka bahataniif haala kanaan leenjisaa deemuun murteessaadha. Leenjiin kunis muuxannoo duraanii keessan irratti beekumsa dabalataa akka isiniif ta'uu fi gama dirree miidiyaatiin biyya keessaniif akka dhaabbattan abdiin qaba. Daayireektara olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Hayimaanoot Zallaqaa gama isaaniitiin miidiyaaleen biyya keenyaa fi ogeessonni yeroo yerootti beekumsaan of gahoomsaa deemuun ergama biyya isaanii amanamummaadhaan tajaajiluu bahachuu akka qaban dhaamanii jiru. በሙያ ልቀት የታነጹ ጋዜጠኞች በዘርፉ ለሀገርም ያለው ትሩፋት ogeessota ga'umsa ogummaatiin ciccimoo ta'an qabaachuun biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Leenjii akkasii kennaa deemuun dhimmoota biyyoolessaa irratti itti gaafatamummaan akka hojjetan taasisuun bu'aa olaanaa fida. Kun dhimma yeroon gaafatusi. Itoophiyaan ce'umsa seenaa keessa jirti. Guyyoota 21f ogeessota 36 har'a eebbisni kuni odeeffannoo amanamoo fi madaalawaa ta'e uummata isaaniif dhiyeessuu akka itti fuftaniin jedha. Gabaasni oduu har'aa boru seenaadha. Kanaafuu isinis qaama kanaati jechuudha. Abbaan taayitichaa miidiyaalee hordofuu fi to'achuun cinaatti hojii ogeessota miidiyaa beekumsaan cimsuu fi gahoomsuu hojjechuun tajaajila uummataatii fi biyyi irraa barbaaddu laachuu akka danda'an taasisuuf hojjechaa jiraachuu simaniiru. Ogeessonni miidiyaa gabaasaalee hojjetan beekumsaa fi kalaqaan kan deeggarame ifaa fi madaalawaa akkasumas faayidaa biyyattii karaa eegeen hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru. Ogeessonni miidiyaalee adda addaa irraa leenjii kanarratti hirmaachaa turanis leenjiin fudhatan itti gaafatamummaa dhaloota tajaajiluu fi ogummaan gonfachiisee yeroo kamiyyuu caalaa akka bahatan kan isaan gargaaru ta'uu ibsanii jiru. Miidiyaanis kan jiraatu yoo biyya jiraatte isa kanaaf immoo leenjiin kun faayidaa guddaa qaba. Ogeessota ciccimoon as keessa turanii miidiyaa hundarraati kan isaan walitti dhufanii haala wal fakkaatuun ilaalcha wal fakkaataa miidiyaa hunda keessatti faayidaa biyyaalessaa irratti yoo uumne biyya kana ceessuun biyya kana dhaloota taanuuf dabarsuun kan danda'amu waan ta'eef I hope leenjii baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaa ogeessonni miidiyaalee waa hedduu kan irraa fudhatan anas dabalatee. Amma miidiyaaleen akkasii BBC Aljazeera jennu kuni waa'ee biyya isaanii faayidaa biyyaalessaa biyya isaaniitiif irratti dabarsanii kenna. Kanaaf sana itti gaafatamummaa fudhattee beektee biyya kee jaallattee akkati saba kee dhaabattu akkati biyya kee boqool qabachiistu guddina biyya kee beektee akka gabaastuu fi leenjiin kun leenjii bu'uuraa nuuf kennee jira. Kanaaf immoo amanamummaadhaan gaazexeessaan meeshaan harkaa qabu meeshaa guddaa meeshaa salphaa miti. Meeshaa sanaan biyya ijaaruu dandeessa yoo akka malee itti fayyadamte immoo diiguus dandeessa. Kanaaf meeshaa qabnu kana kaameraa qabnu kana maayikii qabannu kana beeknee misoomaaf jaalalaaf tokkummaadhaaf ijaarsa biyyaaf itti fayyadamu akka qabnu leenjii qabatamaan waan bu'uura arganidha.